السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال تفوني كم جمتو تدابون عشان دكتور تبجتني جماعتني جرا الحمد لله كلا تربي إيجا مشا أبوليتي تنا مكان سي حليمة كمان كفني جودا كم جمتو تدابون تكينا حليمة نموتو حليمة ماما هركس وجني كمان جودا كورين أرسي أنا روبي مانو كورين أرسي أنا تيجو جرا جرتي تيجو جرا جرتي نفكرتي بيزي egaa kan yomtota raawwattoota kennaa kana fakkaatee jiru. Egaa majlisii haaraa ta'e akkuma san immoo majlisiin kun kanaan dura haala kanaan akkanatti majlisii hedduu baafnee jira yoo xiqqaate hedduu dhibbaatamaan lakkaa'amu baafnee jira. Inni kun garuu tokkoffaadha jechuudha yeroo jalqabaatiif hojjenne jechuudha majlisii kana abbaa qeensa 36ti akkuma san immoo VIP jedhama jechuudha. VIP majlis yookiin Arabiyaan majlis jedhama. Akkuma argaa jirtan kana geetiin isaa haala kanaan hojjetamee asiin biraachuun ni jedhama. Inni kun haala kanaan immoo geetii Chaayinaa geetiidhaan duuba kanaan haala kanaan hojjetame. Egaa hojjetamee baay'ee bareedee jira jechuudha. Kana bichaa miti kabajamtoota daawwattoota keenya. Meelaadhaa baay'een bareedu dhugaa dubbachuu taanaan hedduu namatti tola. Ana garuu baay'ee nuti tolee jira isillee rabbiin nama itti fayyadamu rabbi si haa taasisuun hin jenna. Haala kanaan hojjennee fi hojjennu nullee gammachuu guddatu nutti dhagahama jechuudha. Isin footoo barbaadan bakka barbaadanii diizaayinii kamiyyuu yoo isin fidanii dhuftan wanni nuti hin hojjenneef hin jirru jechuudha. Kan iddoon jirru magaalaa nuti keessa jirru magaalaa Adaamaa yoo ta'u iddoon nuti geessuun immoo Oromiyaa guutuu keessa isin hin jennee jirra. Haaluma saniin immoo egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa hundaayyuu hojjechuu dandeenya jennee isiniif ibsinee jira jechuudha. Kanaan dura akkaataa isin ibsinee kun amma immoo argisiifnee jira jechuudha. Yoo kana isiniin jennu yeroo baay'ee argaa majlisii namoonni biyya alaatiin kaargoo baatanii fidantu jira. Yaani I don't know argaa majlisiin VIP biyya alaatti isin hojjettanii fidan sunii fi inni kun wal bira qabamee yoo ilaalame I don't know kiyya kanatti caala kiyya kana caala jedhee yaadaan kan baay'ee. Kanaaf argaa majlisii kanarraa yoon hagana jedhe nagaa argaa majlisiin kun walumaa galatti Orkeensi isaa abbaa 36 isiniin jedhee jira. Kaariin takkattiin yeroo ammaa kana uummanni yeroo mijoota nafuunu gara qarshii gara 20 ture. Yeroo ammaa kana garuu namni gabayaa adda addaa irratti 30 illee nama gurgura. Nu biratti garuu 25 argatan jechuudha kaarii takkatti. Kana fakkaata isin immoo kan hubattanii dhuftanii argaa majlisii akkana bareedu kana yoo galfattan baay'ee ordarii akkana kana hedduu qabna jechuudha. Yeroo ammaa kana ammallee ka hojjennee baasaa jirutu jira. Ammallee ka order ta'ee jirutu jira jechuudha. Wallahi baay'ee bareeda meeshaa akkaan bareedudha. Isinitti haa tolu isiniin jedha. Meela naami Chaayinaa geetii kana akka inni bareedu mee dhugaama dubbachuuf taanaan namatti hin tolu. Daran namatti tola mee koomee taa'ee ilaala. Akkanatti yoo itti harkifattee jette mana kee galtee dafqa kee ka biyya arabaa jette akkanatti xagarratee ji'a ramadaanaa keessa kaa akkanatti fiidee fiddisanii akkatti dheeteettee yoo laattu mootos illee gammachuu guddatu namatti dhagahama jechuudha. Maaliif duniyaa tana qabatanii baatanii deemuuf miti ittiin fayyadamuuf ittiin immoo jiraachuuf jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkana fakkaata. Xarabbiisaan garaachaa isaanii haala kanaan hojjetameef jira jechuudha. Laalame kana bakkaa bakkatti sochooftee yoo jettillee taate akka isiin bareedumee laala. Hin bareedumi maashaallah. Maashaallah jedhaanii koomentii barreessaa viidiyoo mootuu yeroo gaseentan jalqaba irratti laayik godhaa isiniin jenna. Itti haasuudhaan obboleettiin ta'e namallee asumaan garaan adeema. Manni isii mootu baay'ee guutuun isaa maachidha jechuudha. Teessoo TV kana haala kanaan qabdi jechuudha. Dhugaa dubbachuu kana baay'ee nullee meeshaa kwalitii hojjenna. Haala kanaan hojjennee jirra jechuudha. Miilaaname xiqqoo matuun dhufuudhaan deemtee cufattee kana fakkaatee komentoota adda addaa itti haasuudhaan yaani waan majlis keessa waan majlisa wajjin maachii ta'uu isinitti agarsiisitini achi booda mootu gara doolaaba fi algaa yookiin immoo gara iddoo mana teessichaatti dabra jechuudha. Miilaaname itti haasuudhaan nama immoo kana qabdi jechuudha. Kan biffeen kun yeroo baay'ee nama hedduu biraan biratti jaalatamaan maaliif kanarii kanaan yeroo baay'ee meeshaa hedduu wajjin maachii taallee waan ta'eef miilaaname amma biffeen isii kana fakkaata. Arabiyaan majlisni isii kana fakkaata. Hin bareedu saaloonii isii keessa seeni gabbaa'e namaan hin jedhu kan dubbachuu taanaan. Kanaaf isinillee kana beekanii haala kanaan isii kana bifa kanaan akka talabattan isin hin jenna. Filannoon keessan ashaa hin dhaqate duubee ta'ee ittiin dhuftan taananii meeshaa kamiyyuu hojjennee biyya kamittuu isin geessine jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qaaliiwwan ta'e isin jaallanna jechuudha. Oromoo ta'e qaaliiwwan ta'e isin jaallanna Oromoo nu jettan nullee mashkuura wallahi isin jaallanna baay'ee jechuudha. Itti haasuudhaan ammallee immoo doolaaba qabdi.
dolar misi kun akkuma argitan kana meetira koofii seentimeetira 60 jechuudha. Asiin haala kanaan injiru kan video dhaabee jira. Kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenyaa doolaaba baay'ee guddaa ta'ee fi uffata hedduu fuudhudha. Baay'ee badhaadha akkuma san jechuudha asillee immoo haala kanaan dhaalame. Qalamii keessa isallee duuba isallee haala kanaan bareechine gubbaa isallee haala kanaan bareechine bakka koonfartii kaasan shaandaa biyya alaatti isin harkiftanii fidan san guutumaan guututti as keessa yoo galchitan ni fuudhaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Meeshaa keenya haala kanaan qulqullinaan hojjennee gammachuudhaan namaaf yoo geessu nullee itti gammanna jechuudha. Inni biraa immoo dadhabee jira sooma qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata algaa meetira kaamsaa haala kanaan jiru kana hojjennee fi jenna jechuudha. Algaan kun nafareeni isa jedhamu isa yookiin immoo meetira kaamsaa abbaa nama lamaati haala kanaan hojjetamee jira. Mana isii keessatti wanta isin nama jiru keessa iddoo mana ciisichaa tokko wal fakkaata. Akkuma san immoo saaluun isillee mootu baay'ee das nama jedhallee wal fakkaata jechuudha. Arabee meejisii kana xalabadhaa ajajadhaa mana keessanitti galfadhaa naffeerraa kooti anammaan xumuree jira. Kaameraamaaniin inni waliin jira jechuudha. Nama hedduu keessumaa of biraa qabna. Ammaan xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa wabarakaatu. Ni bareedani baay'ee bareeda baay'ee bareeda dhugaa meeshaa bichaa isaan anamni baay'ee bareeda maashaallah ani irra maashaallah fi jedhee jira maashaallah jira isinillee warra laaltan hundi keessanii warra meeshaa kanallee laaltan hundi keessan maashaallah jira meeshaalee maashaallah nama jechisiisa amalli kennallee yeroo baay'ee amalli kenna namatti tola nuti garuu amalli kenna nutti tolu isin yoo nuun jettan beena malee yaani dhugaa dubbisuuf taananii Mat aman abbaan nama loofiin beeka ama loofiin beeku nuti fakkaata baay'ee kana fakkaata dhugaa dubbachuuf taanaan hojiin keenya nu ibsa jechuudha amala kee jechuun hojii keeti hojiin keenya nu ibsa isin immoo maal akka fakkaatu fiidbaakii nuu kaa'uu dandeessanii haga ammaan hojii turtanii jirtu dhugaa dubbachuuf taanaan galata guddaa qabdanii nagaa naataa isin jaalladhaa isin jedha baay'ee salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.